السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي እንዴት ናችሁ? ነጋ keessanii meeshaa bareeda tokko qabadhee isinii dhufee namoonni akka kiyyaa konkolaataan keessan built-in screen hin qabne kan bilbilallee yoo karaa deemtan fayyadamuu hin jaalanne meeshaa kana bareeda kana qabadhee isin dhufeera. Meeshaan kun backup kaameraa wajjin dhufa iPadidha jechuudha. iPad konkolaataa keessaati CarPlaydha. Bilbila keessanirraa aappiiwwan adda addaa bilbila keessanirra jiru achirratti itti fayyadamuu dandeettanii argitanii yeroo haasoftanillee haa ta'u yeroo tekstii gootanillee bilbila keessa laalaa deemurra isa laalaa deemtan jechuudha. Meeshaa ajaa'ibaati. Meeshaa kana bitadhaa itti fayyadamni isaallee baay'ee bareeda. Konkolaataa keessan isin jalaa hin balleessu. Kanaaf itti fayyadamaa isinin jedha. ይሄ እቃ በጣም አሪፍ እቃ ነው። ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መኪናችሁ አያበላሽም። በጣም አሪፍና በቀላሉ መጠቀም የምንችለው እቃ ነው። ካርፕሌይ ነው። ከባካፕ ካሜራ ጋር ነው የሚመጣው። መኪናችሁ ቢልት-ኢን ስክሪን ከሌለ በጣም አሪፍና አስፈላጊ እቃ ነው። በተለይ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ ውስጥ የሚሰሩ ኡበር፣ ዶርዳሽ ምናምን ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ነሞን ኡበሪ ዮካንሞ ዶርዳሽ ፊ ከከና ፈካታን ኬሰ ወጀተን ባኤ ሲንፈየዳማ አሊፊ አፒን bilbila keessan irratti isin fayyadamtan achirratti isinii baya waan ta'eef haala salphaatti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Kanaaf linkuu viidiyoo ላይ ያለላችሁ ገዝታችሁ ተጠቀሙበት። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።